muuxannoo kana hojjetaa misoomaatu nu kenne ogeeyyiin qonnaa nu bira dhufanii qamadii qotaadhaa lafa keessan bal'aa qabdan kana qamadii qotaa nuun jedhanii sababa san lafa kana nuti duraan qamadii tanaa'uu dhaga'uu malee lafa kana akka qotamtii hin beeknu. Kanarraa ka'ee isaanii wajjin itti seennee qonnee jechuudha. Qonnee nu wajjin ta'aniit isaan isan ka'e laamaa mayrii kana ta'utti nu wajjin jiranii bakka karaa nu kaanii wajjin qonnee ammaan tana mayra bareedaa kana agarree jechuudha. Kanaaf amma lafti teenya tun dur qamadii nuti dhageettiidha malee hin beeknu lafa isii qotanuu jirtu isii takka agarree baala isiitu hin beeknu lafa bal'aa kana qabna. Amma gaa gurraachumina kana lafa bal'aa kanarratti agarsiifnee jirra. Kanumaafuu callaa guddaa nuuf kannitii jenneeti itti amannee abdannee qopheeynee taa'uu jirra jechuudha. Lafti kun duraan ammoo lafa bishingaa dheeraa fi lafuma jimaa faa qotanii amma immoo qamadii kana bakka warri qonnaatii fi warri mootummaa wal qabatee hoggaa dhufanii qamadii tana qonnaa jedhaniituma bakka uummanni keenya waan hin beekneef jecha ammaan tana bakka eega isii tana qonne booda jechuudha uummanni keenya hamilee guddaa qaba. Nullee hamilee guddaa qabna. Kanaaf amma isiin kun eega faca'ee hanguma torbee sadiiti. Amma gara ja'a deemti isiin amma dorrobuu deemtu jechuudha. Duraan bishingaa facaasaa turre. Bishingaa yeroo dheeraa habaatii 9 jechuudha. Isiin tun ammaan tana hoggaa laallu yoo fagaate yoo kam ture ji'a 2 fi bultii 20 haa ta'u jechuu barbaadeeti. Saniif ammaan tana abdii guddaa qabnaa jechuudha nuti bakka kanatti. Deeggarsi mee ogeessi qonnaa isin godhaa jiru maal fakkaata? Deeggarsi ogeessi qonnaa takka bakka kanaa deemee beeku jechuudha. Eega bakka kana wajji dhufne har'aan tana ji'a 2ffaa keessa lafa kana garagalchineet facaafne jechuudha. Ogeessi qonnaa barnoota ifii qabu muuxannoo ifii qabu qonnaan bulaa wajji shumoo nyaataa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf as wajjiin galleet qonnaan bulaa wajjiin bakka takka bullee akkasi qonnee jechuu barbaadeeti. Fuula duraaf nuti imma hektaar tokkorraa kuntaal 60 ni harkanna jenneeti kan nuti ilaallu. Mee qonnaan bulaa biraatiif immoo maal dhamsa dabarsitan? Qonnaan bulaa biraatiif illee ammoo lafa jallisii jiru. Kan lafa jallisiitii miti kan lafa ammoo diidaatiifuu dhaamsa guddaa kenninaaf isiin tun bu'aa qabaa jenna. Bara kana keessatti qamadii tarsimoo qamadii boneetiin qabannee karoorfanne keessa bifa adda ta'een lafoota baroota kana dabran takkaa qotamee hin beekne lafa haarawaa irratti bifa adda ta'een maasiliitti deemaa turre. Kana keessa araddaan amma jirru kun araddaa homacha eebbaa iddoo jalloo jaamtu. Iddoo jalloo jaamtu kanatti hektaara 23 karoorfannee 23 raawwachuu dandeenya jira. Akka waliigalatti akka aanaatti bara kana keessatti hektaara 2000 karoorfannee haga ammaa hektaara 773 irratti geenyee jirra. Isiin tun bifa adda ta'een kunuunsi isaanii eeggamaa kan jiruu fi kana keessa bara kana ammoo bifa adda ta'een kan deemaa jirru ekspoortii gochuudhaaf hektaara 14,000 ol oomisha ammoo 72 ol ni arganna jennee itti deemaa jira. Haga ammatti qophiin lafaa harki 73 xumuramee kan jiru yookaan 1230 xumuramee kan jiru ta'uusaa agarsiisumaa fi araddoonni 12 deemnu sun bifa adda ta'een kan itti deemaa jiranii fi akka waliigalatti karoora qabanne kana xumuruudhaaf yeroodhaan itti seenee ogeeyyiin keenya keessuma kunuunsa midhaanii irratti obaa bishaan irratti fi harama irraa dhabamsiisuudhaaf bifa adda ta'een kan itti deemaa jiran ta'uusaa kaasuudhaaf. Mee dhaamsi waliigalatti qabdan uummataaf? Akka waliigalatti uummanni keenya oomishni kun kasaanii ta'uu beekee itti yaadee kunuunsatee haga haamanii manatti galfatanitti osoo inni halkanii guyyaan jenne ooyiruu isaanii keessa deemanii lallaalaa akka deemuu qaban dhaamnuun barbaada.